Abbaa Darabee seen. Wal dorgommiirra jira. Eessaa dhufteeti? Beeksisaa argeen dhufe. Aadaa fi seenaa Oromoo kan jedhu argeetiin dhufe. Aadaa fi seenaa Oromoo si beekaa? Akaakayyuu koo jalatti hin guddadhe. Ofumaaf dorgommuu dhuftee moo nama si erge? Manuma dorgomu. Si galagalame? Maal fakkaataa kun? As galagal. Bitatti jedhe. Mirgatti jedhe. Bitaachaa wayitati. Maqaan kee? Beekaa. Taa'e. Asumamu. Iyyoo asirra taa'e. Maqaan kee? Maqaan koo Beekaa Hundarraa naan jedhan. Waatumtii? Suma Akaakayyuun koo immoo mo'aadha. Kanuma keetii makichi? Kanuma kooti. Yoomsi moggaasan? Garaa koo keessatti. Utuu sin argin si moggaasan sirriidha. Haa ta'u amma gaaffiin si gaafadhaa gaaffii kana tokko tokkoon deebisuu qabdu darbuudhaaf jechuudha. Yooma deebisteeyyuu darbuu dhiisuu dandeessaati. Yooma deebisteeyyuu darbuu dhiisuu dandeessaati. Maaliif? Nama barbaannu qabna. Nama barbaannu qabna. Umuriin kee meeqa? Umuriin koo 30 walakkaadha. Atumtu walakkaa namaati. Atumti walakkaa. Nama guutuu barbaadani. Kanaafi yaaluun gaariidha erga dhuftee yaaltee galtaadhee gaaffii kana. Hibboo. Hibbakka. Gamana taa'ee gamattuu waraana. Ija. Ija. Kana gaaffiitti deebisuu dhufte. Kana dorgommii dhufte. OMN. Akaakayyuun koo akkatti nan barsiifne kaayebboon akkasii ija jedhanii na barsiise akaakayyuun koo. Sumaan si haa qaaqu. Akaakayyuu kee dorgomsiisaadha sin dorgomsiisaadha. Nama beekaa barbaanna. Gaaffii lammaffaa. Ganama argeen galgala dhabe. Fixeensa. Fixeensa. Fixeensa ta'e. Doolaarii. Doolaariidha kan ganama arganii galgala dhaban. Maal aadaa Oromoo miti kaayebboon Oromoo akkas miti. Beekuu qabda. Kana beekuu qabda. Fooyyeera waan. Sadaffaa. Erga yoomii fooyyee? Erga kaleessaatii fooyyee. Kaleessa fooyyessuudha. Kaayyoon dorgommii kanaa namoota aadaa Oromoo afoola afaan Oromoo fooyyessuu danda'anidha. Siiniyyuu si fooyyessuu barbaada kophaatti. Atuu fooyya'uu qabda ofuma keetiyyuu. Siifuu nama si dorgomsiifnee nama si fooyyessu si barbaanne malee maal fooyyessita? Gaaffii sadaffaa. Hibboo. Hibbakka. Tokko ni deemna jedha. Tokko ni teenya jedha. Tokko ni dhaabbanna jedha. Bishaan. Bishaan. Muka. Muka. Dhagaa. Dhagaadhati. Sammuumti kee dhagaa. Atuu dhagaadhaan waliin jaalatu. Haala yeroon beektuati. Deebiinsaa Odeeffaa, Adeeffaa, TPLF. Mammaaksa. Paartii siyaasaati. Isaan dhiyoo. Kan waliin galle isaan siin jedhe. Mammaaksa. Gaafachuu hin dandeessu ati. Si gaafachaa hin jiru. Raafuu fixee mammaaksa kana bakka duwwaatti guuti. Raafuu fixee. Rafuu dide. Rafteen ka'i. Biiliin itti dhufe. Haala yeroo laale. Gaaffii yeroo deebistu. Isuma duriin deebisinati. Isuma dur raafuu nyaattee dhiphettee raftee kaatu yaadinati. Har'a raafuu nyaattee rafteen kaatu. Biilii sitti dhufa. Sirriitti adda baasi. Lammaffaa bareedde jennaan intalli ija babaafte. Ija si keessaa baasu. Bareedde jennaan thank you jette. Haala yeroo ilaali. Sirri. Mammaaksa Oromooti moo kun isin kan na gaafattan mammaaksa Oromooti ni? Ati isa durii haasoftaam akkuma oolaa bira jirtaamati. Isa oolaa biratti haasoftaamati. Isa si'anaa keessa galchi. Sirreessi. Erga yoomii isa seenaatti fooyyee. Utuutiin dhalatin dur. Gaaffii sadaffaa. Waraabessi biyyan beenne dhaqee gogaanaa faaye. Gogat.
Suura gogdee tamaan godha. Giriin kaardii naa kennaa jedhe. Waraabessis moo? Eeyyee. Amma gaaffii keenya ja'a keessaa 0dha. Ati 0. Ani kanan jedhu. Afaan Oromoo sirreessuun barachuun barbaanne hin baranne ati hin beektu. Ani kanan jedhu. Gaaffii sarmaa. Kanan jedhu irraa waan addaa qabdaa? Eeyyee. Ani kanan jedhu. Hojii keessan illee haa ta'u na dhowwadhaa. Kaayyoon keessan aadaa Oromoo jallisuu moo fayyisuudha? Jallisuu. Ani aadaa Oromoo warra fayyisan jedhamu malee warra jallisan wajjin miti. Nagaatti. Hojii Dem! keessan. Sok! Bainara! Kabajamtoota hordoftoota Odaa Entertainment. Qophiin keenya ganama obboroodhaa qabee hanga ammaatti isin bashannansiisaa isin bohaarsaa akkasumallee oduulee addunyaa guutuurraa walitti qabnee cuunfinee isiniif dhiyeessaa turruun keenya ni yaadatama. Amma utuu waan tokko hin nyaatin amma yoonaa isinii wajjinan jira. Haa ta'u iyyuu malee garuu keessummaa kabajamaa fi cimaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan kunis Profeesar Injiinar Dooktar Obbo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Turtii keessan Odaa Entertainment wajjin akka gootan. Gamanumaan isin affeerra. Like godhina. Share, subscribe gochuun dagatina. Egaa mee maqaa keessan irraa haa jalqabnu. Obboon eenyu? Galatoomi. Dura waa'ee koo sitti himuun dura garuu namatti himtu waa'ee koo namatti himta. Waa'ee keessan moo? Namatti himta yoo ta'e ani waa'ee koo himuu barbaadu. Kan natti himtan namni namni as keessan jiru. Ani ofii kooti dabarsee namatti himu. Isinumti ofii keessanii namatti himtan malee waan asitti dhageenye kana an namatti himu. Oduu himta jechuudha garuu. Ani himu isinumti yoo himtan malee. Anaaf isin gidduutti hafa wanti dubbannu. Tole. Tole. Maqaa koorraan si jalqaba. Maqaan koo ni nyaata hin furdatu garuu hin caalessi. Ni nyaata hin furdatu garuu hin caalessi. Maqaan kun kan akaakayyuu torbaa qaba. Akaakayyuu keessan akaakilii keessanii qaba moo kanuma keessan duwwaadha hin dheeratu? Anuma moo biyyumatu kan akaakilii mata maqaa kootii fi maqaa abbaa kootii wal keessa jira. Ni nyaata hin furdatu garuu ni caalessi. Ni nyaata hin furdatu garuu ni caalessi. Baay'een dheeratu? Gabaabseen haasa'eessayyuu Ingiliffatti yeroo jijjiiramu hin dheerata ture. Yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa kanan fayyadama. Isatti hin dheerata gabaabseen si hime malee. Mee Ingiliffa isaatiin nutti himuu dandeessu? Tarii yoo isa kanarra naa salphate jedheen akkanatti ulfaachuu ta'e makicha. Eat every day. Eat every day. But not fat. But not fat. But not fat you. Maqaa ajaa'ibsiisaati. Maqaa ajaa'ibaati. Garuu maqaa kanaan dandeessa kana waamu. Isa kana afaan Oromoo. Sitti ulfaata. Isa kana afaan Oromoo. Badaa Ingiliffa kanatti badaa miti. Eat every day but not fat. But not fat you. Baay'ee nama dhiba. Dhaggeeffattoonni keenya maqaa kanarraa waan baay'ee baratu. Baay'ee. Keessumatti amma Ingiliffatti hiiktanii isa dubbattan kana baay'ee ajaa'ibadha. Baay'ee. Meegaa umurii keessan irraa jalqabnu umuriin keessan meeqa? Umurii kana yeroo kaabnu haala adda addaatiin ilaaluu qabna. Umuriin calluma jedhee waan himamu miti. Calluma jedhee himamu. Akkamittiin hin ilaalaan umurii haala aadaatii fi haala ammayyaa qaba. Umuriin moo? Umuriin. Ankoorraa yoon sii ka'anii haala aadaatiin bara abbaan gaarii du'e. Abbaan gaarii kamisa duunaan an sanbata guddaan adadhe.
aadaatiin jechuudha. Abbaan gaarii kamisa duunaan isin sanbata guddaa dhalattan. Sanbata guddaan dhaladhe sa'aatii 4tti. Barichoo bara meeqa bara kam? Bara abbaan gaarii du'e. Bara abbaan gaariin du'e kamisa. Abbaa gaarii beekta miti? Abbaa gaarii beeka. Abbaa gaarii bara du'e sana an kamisa isaan dhaladhe. Kamisa inni du'e sanbata isaan dhaladhe. Barri sunoo bara sana? Baran dhaladhe ka. Barri sun bara kam? Baran dhaladhetu bara abbaan gaarii du'eedha. Bara isin dhalattanitu bara abbaan gaarii du'eedha. Eeyyee. Dooktar obbo asirratti ifa akka nu gootaniif akkasumas kabajamtoota dhaggeeffata keenyaaf ifa akka gootaniif barri abbaan gaarii du'e sun bara isin dhalattanidha. Barri sun bara meeqa? Baruma tokko abbaan gaarii du'e ani immoo sanbata isaan dhaladhe. Baruma tokko adda adda miti. Kun ajaa'iba waan ajaa'ibaati.